Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Viidiyoo keenya irraa keessatti waa'ee Reverend Lucy Natashaa fi Itoophiyaa dhufuu ishee akkasumas immoo iccitii isheen qabattee jirtu waan isheen biyya kanatti faaluudhaaf deemtu isiniif dhiyeessina akka armaan gadiitti nu dhaggeeffadhaa. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa haga xumuraattis nu waliin turan affeerra keenya jaalalaati. Lucy Natashaan Itoophiyaa jirti. Raajota sobduu dibata illuminaatotaan bara kana keessa ka'anii wallaalchisaa jiran keessaa dureettiin lammii Keeniyaa Lucy Natashaa ishee hangafaati. Yeroo garaa garaatti gara Itoophiyaatti deddeebi'uudhaan ilmaan baay'ee horataa jirti. Ilmaan ishee keessaa tokko raajicha sobduu Joy Ciroo kan ittiin jedhan sanadha. Gurbaan kun yeroo ammaa namoota akka barbaade kan gochaa jiruu fi waan barbaade yoo godhes mootummaan kan isa hin tuqnedha. Raajonni sobduun ergama illuminaatotaa galmaan ga'uuf kan kaatan yoo ta'u, Lucy Natashaa kanuma jabeessuuf Joy bira dhuftee jirti. Afuurri wallaalchisaan akkamiin Itoophiyaa keessatti hundee akka jabeeffatus irratti ni hojjetu. Lucy Natashaan eenyudha? Pastor Lucy Natashaan kan dhalate Nairobi Eastlands bakka jedhamutti yoo ta'u, kan guddatte Huruma bakka jedhamutti Umojaatti barnoota ishee kan xumurte ta'u, barnoota dabalataa ishee Afrikaa kibbatti barattee duratti namoonni baay'een akka isheen lammii Luwaandaa taateetti kan beekan yeroo ta'u, garuu boodana lammii Keeniyaa ta'uu ishee beekame. Dubartiin kun waldaa Prophet Latter Glory Ministry Internationalitti hundeessituu fi raajii yoo taatu, hordoftootaa fi miseensa mana amantaa kanaa hedduu harkaa qabdi. Tajaajilli ishee dinqiif milikkita handhuura kan godhate yeroo ta'u, ija namaa durattis waan mamaa gochuun beekamti. Maddi sooruma ishee kan hin beekamne gaafatamtees deebii lachuuf fedha kan hin qabne Natashaan miiliyeenara Keeniyaa keessaa tokkodha. Konkolaataa jeettii dhuunfaa fi mana akkaan qaaliis ni qabdi. Maatiin ishee tajaajiltoota kan ta'an yeroo ta'u, eessumni ishee raajota illuminaatotaa keessaa isa hangafaati. Natashaan raajota illuminaatotaa keessaa tokko yoo taatu, mallattoo bineensichaas utoo agarsiiftuu yeroo baay'ee mul'atti. Harka ishee bitaa irratti taatoo Oraakil jedhu kan qabdu yoo ta'u, humni isheen ittiin dinqii hojjettus taatoo kana irratti godhamee jira jechuun baay'een dhugaa ni ba'u. Natashaan dhiyeenya namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kan maqaan Egziyaan Deelaas Toobu'aa jedhamuun fuula Instaagiraamii irra jiraniin saaxilamtee turte. Saaxilli kunis akkamiin akka isheen jireenya sobaa jiraattu yookaan fake life fi raajummaa sobaa fake prophecy raagduu saaxilaniiru. Saaxila isaanis ragaa qabatamaan deeggaranii kan gadi lakkisan yoo ta'u, saaxiltoonni kun akka jedhanitti isheen shiishaa ni xuuxxii, dhugaatiis ni dhugdii, akkasuma isheen leesbiyaanidha, garuu sobdee hojii ishee akka namni irratti hin beekneef dhiiroof dura qabdii jedhaniiru. Akkasumas eegduuwwan yookaan boodigaardii ishee waliin jireenya xuraa'ummaan haalaan raawwatu jechuun saaxilaniiru. Namoonni of dhoksanii ishee saaxilan eegdotuma ishee ta'utu tilmaamama. Saaxilaan kun akka jedhutti waggaa muraasa dura paastorii fira koo haadha warraa qabu tokko waliin walitti dhufeenya hojjechaa turte. Namichi kun yeroo adda addaatti hoteela Kuwaa jedhamutti geessee akka waliin sagaagalaa turee fi Anaakulaa Wabaabaa namni jedhamus ishee fuudhuuf dhiisuun isaa kan hin beekamne bakkuma wal fakkaataatti ishee waliin sagaagalaa akka turan itti dhiyeenyaanan beekaa jedheera. Itti dabaluun isheen maqaa luba jalaa dhokfachuun yeeyyii gogaa hoolaa uffattee jiraattudha jechuun ni dubbatu. Raajonni sobdoonni akka kanaa ardii Afrikaa jedhamtu kana haalaan weeraranii jiru. Hiyyeessa irraa maqaa fayyina gurguruutiin maallaqa funaannachuun duroomanii badhaadhina keessaa ba'an of wallaalaa jiraatu. Gochi dinqii fi milikkita garaa garaa kan ittiin dhaloota soban abbaa isaanii bineensicha irraa kan fudhatan biyya keenya Itoophiyaa illee golee hamma gooleetti dhuunfatanii irraa giiraraa jiru. Kanaaf kiristaanonni dammaquun yeeyyota akka kanaa irraa of tiksuun miidhama lubbuu fi dinagdee irraa of baraaruu qabu. Masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa kan ka'an yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'amanii yoo akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee in agarsiisu. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 24. Inni seera malee jiraatu kunis gocha seexanaatiin wanta hojii aangoo milikkitootaaf dinqii fakkaataniinis hin dhufaa, warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gooyyoomsa hamminaa hundumaa isaan irratti in fidaa.
Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:9 hanga 10tti. Raajiin yookiis namni abjuutu tokko isin gidduudhaa ka'ee milikkita yookiis dinqii yoo isinitti hime milikkinni yookiis dinqiin inni duraan isinitti hime fiixaan ba'ee inni egaa waaqayyoolee kan biraas in waaqessinaa in hojjennaafis jedhee warra isin dura hin beeknetti yoo isin geesse isin dubbii raajii sanaa yookaas namicha abjuuti sana hin dhaga'inaa. Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis isa jaallattan beekuudhaaf qoree isin ilaala. Keessa deebii boqonnaa 13:1 hanga 3tti. Inni milikkita gurguddaa hin agarsiisaa ibidda iyyuu ija namootaa duratti waaqa keessaa lafatti gad hin buusaa milikkita bineensa isa duraa sana duratti akka inni agarsiisuuf kennameef sanaan warra lafa irra jiraatan wallaalchisaa warra biyya lafaa irra jiraatan sana wallaalchisuudhaafis bifa fakkeenya bineensichaa billaadhaan rukutamee deebi'ee jiraatee waaqessuudhaaf akka tolfatan isaanitti hin hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:13 hanga 14tti. Gaaffii hedduun narraa ka'uu didde heechaa dhaxxeenatti danaa mixaa alle maqaa keetiin gaafuu xixaa jaala caaltuu itittuu mi'ee obboleessi dansaan si'ee. Jaala caaltuu itittuu mi'ee itirpuun dansaan si'ee. Ayota singenye gatidan numera iganu flore atsaminda gana Juan Jesus nube barumania dana sinna fuaka sinna fuaka Jesus sinna fuaka Jesus sinna fuaka Waka Ibrahim kamu sedua mereka haleluya sidna fuaka Sempat cuy sati ulfinat zamera Ayota singenye gatidan numera iganu vlole atsaminda gana Juan Jesus nufte barumania dana salva chuisati Ayota singenye gatidan numera iganu vlole atsaminda gana Juan Jesus nufte barumania dana Hallelujah. Jaalalite hundaanolite lubu keenyu amanaaf kennitutti mal jaalalli kanarra caalu Yesus keenyu isimada
jaalalli kee hundaan olii haleluuyaa lubbuu keenyu amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesus ko eenyu isi mada jaalalli kee hundaan olii jaalalli kee hundaan olii haleluuyaa lubbuu keenyu amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluuyaa Yesus ko eenyu isi mada oh haleluuyaa oh haleluuyaa haleluuyaa Yesus gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareede daganteera koo ilaasimne ulfaadhaa baakoo.